Ashama harka fuunee hordoftoota waan kootuu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata rabbii jiruun jireenyi dalagaan akkamii isin bira na bira bareeda galanni rabbitti haa ta'u har'a yaada xiqqoo tokko qaba yaadichis immoo yaada samoona kana miidiyaarra oofamaa jiru jechuudha dhiifamallee naaf godhaati na laallatullee ta'uu danda'a garuu na ajaa'ibeetuma ijoolleen keenya dalagaan isaanii na ajaa'ibeetuma jechuudha ijoollee Oromoo jechuudha na of kalchaasiniin jedheera yoo balleesse mucayyoo Birhaanee jedhamtu takka jira Birhaanee immoo namni hin beekin iyyuu hin jiru sabboontuudha nama ofiin boontuudha nama shiitillee dhaabbattuudha jechuudha mucayyoo suni mucattii faanallee hariiroo guddaa hin qabu hin beekuunillee sooshaal miidiyumaan beeka jechuudha mucayyoon kun isin biratti nama guddaa nama hayyuu takka turteeyyu faarsaa turtanillee ishii malee namni hin jiru jechaa turtanillee dhugaa dubbachuuf immoo mucayyoon dhuguma sabboontuudha ofiin boontii nama shiitiin boontii nama shiitiif quuqamtii nama shiitiif loltillee yeroo hedduu in hordofaan mucayyoo kana jechuudha kan namni keessatti qabatu shin keessattuu hin qabattu sooshaal miidiyaa irratti baatee waa hedduu hojjetaa turte waa hedduu dalagaa turte ummata shiitiif illee sagalee ta'aa turte jechuudha beektanii dhiifama naaf godha anillee waa siyaasaallee hin beeku waan akkasiillee dubbatuun narraan eegamu maaliif yoo jettan namoonni hayyuun ana daran hin jiranii jechuudha garuu ijoollee sooshaal miidiyaa irra jirtan ijoollee Oromoo waanuma argitan maaqaaqxu isiniin jechuuf beektanii anallee na arrabsuu dandeessu arrabsi immoo oma nama hin godhu arrabni nama oma nama hin godhu jechuudha haamlee namatti horatayyuu yoo na arrabsitanii soma jechuu miti jechuudha ani waan hin dubbachuu barbaadeef mucattiin kun miidiyaa irratti baate Jawaariin yoo qeeqxe Baqqalaa Garbaan yoo qeeqxe Abiy Ahmadiin yoo qeeqxe Jaalmarroollee yoo qeeqxe maal rakkinni isaa rakkoo tokko qaba rakkoo tokko hin qabu gaafa duraa sana bar sabboontuu keenya maal keenya jechaa turtanii beektanii waama mucayyoon kun baatee namoota hayyuu qeeqxeef mucayyoon kun laayifii mataa ishii jiraachaa jirti beektanii laayifii jireenya mataa ofiitiif immoo qabsoo walitti hin dhufu akka mataa kiyyaatti jechuudha maali yoo jettanii namni tokko abbaa fedhe jaalatu abbaa fedhe waliin jiraatu nama fedhe jaalatu mirga qabanatti fakkaata dhugaa dubbachuuf namni tokko isiniin gahiin isiniin tuqiin isiniin arrabsiin daangaa isinitti hin darbiin malee mucayyoon kun baangaalii jaalattee sudaanii jaalattee maal jaalattee jettan maaliif kun dhufe beektanii mucattumti kun waan baatee namoota qeeqxeef jechuudha abbaa fedhe qeequu mirga qabdi jechuudha abbaan fedhe abbaa fedhe qeequu mirga qaba ishiin saba shii miti sabni biraayyuu nu qeeqaan jiru sabni biraa nu arrabsaan jiru yaa ijoollee maal taatanii dhugaa ijoolleen Oromoon kun ani waanuma isini taataniyyuu na ajaa'ibaa jira yookiin guddattanii nama guddiftanii yookiin immoo ofii keessanii hin qaroomtanii odoo mucattiin kun immoo saba biraa faarsitee yookiin saba biraa nama bira deemtee immoo arrabsoo guddaatu ishee eeggata hayyee akkamiin haa jiraatamume waama mucattiin kun baatee hayyuuwwan qeeqxeef isin immoo baatanii suura ishii ol garagalchitanii asiin fiddanii achiin baaftanii suura siifachi godhuun faayidaa takka hin qabu dhugaa dubbatuudhaaf maali yoo jettan yeroodhaaf koomentii sabiskiraayib yookiin laayikii ittiin baay'ifattu malee suura nama abbaa feetanii yoo gadiif ol garagalchitan faayiduma tokko isiniin qabu jechuudha maali yoo jettan maalummaa nama sanaa hin hir'isu jechuudha mucattiin kun nama guddoo nama jabdu odoo jettanii asuma garagaltanii suura ishee akkas godhuun maali yoo gorfattan maali mucattiin kun nama keessanii nama ofiiti mush nama keessan miti nama kamuu dogoggorarraa deebisaa rabbirraa argattu keerii jechuudha ani dhugaa baay'ee natti dhaga'ame toora TikTok yoo dhaqe waanuma mucattiiti yoo toora Facebook yoo dhaqe waanuma mucattiiti yoo toora YouTube yoo dhufe waanuma mucattiiti maal balleessite mucattiin kun me abbaa feete qeequun abbaa feete deeggaruun mirga ishiiti namni kamuu mirga ofiiti abbaa fedhe jaalate abbaa fedhe jibbuun jechuudha
maaliif yoo jettan ebelu jaalladhu ebelu jibbi yoo naan jettan ani fedha kiyyaan ala nama waan isin jettaniin deemuu hin danda'u beektanii obboleeyyan kiyya. Isin garuu maafi aga yoomii mee aga yoomii Oromoon kun asumaa gadi yaanna nuti dhugaa Rabbii isinitti hima. Namni baay'inaan nu caalu hin jiru garuu waliif hin yaannu yoo badii takka wali gaarummaa kumaatama hojjedhee yoo badii guyyaa takka na harkatti argitan kanumaan maqaa na dhaadheessitu maaliif jedhaa beektanii. Innaa mucattii kana suura ishii asiifachi ooftaniif birhaaneerra wanti hir'atu takka illee hin jiru. Ani kanin isiniin jechuu barbaade saba keessan kabajaa yoo isin saba keessan kabajanii nama keessan kabajanii wal guddiftan namni illee isin kabajaa namni illee nu kabajaa anuma dabalatee jechuudha. Yoo namni afaan biraa fayyadame maa afaan biraa fayyadamta nama arrabsitu hayyee yoommoo namni isinitti makamnee jiraadhe nama illee hin feetan nama keessan illee hin feetan maal isiniif wayyare nu biyya arabaarra teenye maaliif maatii keenya arrabsiifname nuti tolee jiraataa jirra ta'abar rakkannus immoo arrabsamnus mana namaa keessatti jechuudha. Namni mana arabaa keessa jiraatu macheem gaarummaadhaan jiraadha jedha yoo jiraate hun dogoggora guddaa dhugaa dubbatuudhaa fi dararaa hedduun nama mudata jechuudha. Mana arabaa keessa nama dalagee beeka. Kanaafiyyuu ka dararamtanis nyaatanii dhugdanii waan ho'aa argattanii jiraattu maaf maatii keessan arrabsiiftu dhugaa waaqa. Maaf nama keessanii asii gadi ziqqi gootume of ol guddisaa walii yaada waliin arrabsiina miidiyuma irratti baatanii waliin arrabsiina. Suurri mucattii kun keessa walii ergitanii isin qaqqabe miti keessuma sanaan deebiftanii maan gorfatiina biraanee kana mucayyoo hayyuudha maal goote immoo akka feete ta'uu akka feete utaaluu mirga shiiti dhugaa waaqa isinitti muufan laayifiin kan shiiti immoo laayifii fi siyaasni walitti hin dhufu tasallee akkuma dura isiniif kaasee jechuudha. Kuni maal ibsaa wallaalummaa keessan ibsaa jechuudha. Immoo yoo subscribe laayikii share kana naa godha jettan qajeelumaan namaan jedha malee maqaa mucattii namaatiin hin dalagiina isiniin jedhani gabaabumatti akka fedhe ta'uu mirga shiiti nama feete jaalatu mirga shiiti nama feete wajjin jiraatu mirga shiiti dhaaba kamiyyuu deeggaruun mirga shiiti jibbuunis mirga shiiti isin ilaallatu dhugaa waaqa. Yoo oromummaan isinitti dhagahame oromummaan isin quuqe mucattiin kun badii dalagde garuu deebisaanii badii ishiirra deebisaanii homaa rakkoo hin qabu. Kun garuu immoo waa'uma namaa keessa maaluma sin naqee adaraa Rabbii ijoollee ani dhugaa baay'ee na ajaa'ibdan dubbatuun fedhu waan namaallee baay'ee qaaquun fedhu angaruu kanatti dhagahame maal isin goote mucattii kanarraa dhaabbadhaa mucattii kanarraa dhaabbadhaa dhugaa Rabbii yoo sodaattan homaa isin hin goone nama qeeqxee abbaa feete haa qeeqxu ishiin kan shimaa isinitti mul'ate sin namni dhaabni tokko yoo dogoggora hojjete asuma hojjettanii irratti duultu yoo ammaa gaarii dalagee jettan hojjettanii irratti duultu waa takka adda baafadhaa obboleeyyan kiyya dhugaa baay'ee na ajaa'ibdan ijoolleen keenya baay'ee na ajaa'ibdu. Waan keerii irratti waan gaarii irratti mee waliif haa dhaabbannu walaa gargaaru waan daba waan fokkataa irratti wal gargaaru walii dhaabbatuun faayidaa takka hin qabu isiniin jedhaan dhiifama naaf godhaa aganatti dhagahame isinitti dubbadhee viidiyoo kana isinii maruullee fedhe mucattiin immoo ani karoora tokkollee walitti hin qabnu hariiroo tokkollee walitti hin qabnu hin beekuunillee social miidiyumaan beeka akka keessan kana jechuudha. Laayifii mataa ishee jiraattu akka feete haa taatu obboleettiin keenya jajjabee turte dhugaa nama akkanaan maltuu miti hundumaafiyyuu homaa jechuu miti galatoomaa dhiifama naaf godhaa na of kalchaa yoon isinitti balleesse obboleeyyan kiyya dhugaa baay'ee aaree dubbataa jira dhugaa dubbatuudhaa fi dhiifama guddaa naaf godhaa.